Ashama harka fuunee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleewwan kiyyaa waan takkaan isiniif ibsuu barbaada. Warroonni karaa yuutuubiin chaanel kiyya fayyadamtan daawwattan karaa yuutuubiitiin isiniif maxxansaa karaa feesbuukaatiin argachuu yoo hin dandeenye akkuma beekamu akka sa'aatii biyya keenya galgala sa'a 3 irraa akka Awurooppaatti sa'a 9 irraa jechuudha. Kaleessa galgala Somaaliyaa naannoo Hargeysaa irratti jechuudha. Messenjera, Imo, WhatsApp akkasumas Facebookni, Telegramni jechuudha guutumaan guututti biloog godhamee jira. Sababa filannoo kanarra jiraniif biloog godhanii. Egaan akkasuma appilikeeshina isa ittiin hojjechiisuu dandeessan hanga ammaatti hojjechaa hin jiru. Appilikeeshina isa kana hojjechiisuu danda'u dhibbatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Appilikeeshinni sun Play Store keessa jira. Akka buufattanii itti fayyadamtanii connect gootan isiniin jedha. Akkaataa itti connect gootanis isin garsiisa. Okay, sababa filannoo irra jiraniif yoo akka tasaa filannoon kun kan inni itti beekamu guyyaa 23 baatii kana keessa jechuudha. Bara 2017 guyyaa 10 gaafata jechuudha. Hanga kana yoo hanga guyyaa 10 kanatti kan cufaa taa'u taate biloog godhamee waan jiruuf nangas waan eeggachuu hin dandeenyeef akka itti fayyadamnu warroonni YouTube qabdan waliif himaa isiniin jedha. YouTube irratti isiniif maxxansaa, Facebook irrattis isinis maxxansaa. Facebookni garuu waan isiniif hojjetaa hin jirre warra Hargeysaa jirtaniif YouTube irratti daawwadhaa. Play Store keessa application kana buusaa, connect godhaa, saayiba keessaniifis share godhaa isiniin jedha. Maqaan applicationichaas Samrando jettaniiti barreessitanii Samrando VPN jettanii barreessitanii isa jalqaba irratti isiniif ol ba'u kana jechuudha. Isa kanarra ni dhooytanii san booda install godhattee nama miliyoona tokkootuyyuu daawunlood godhate jechuudha. San booda erga daawunlood gootanii booda asirra dhufuudhaan kunoo ni bantanii jalqaba. Haala kanaan isiniif dhufaa. As gama gadii kanarratti jechuudha. As bakka kana asitti amma Sweden jedheetiin jira jechuudha. Sweden bakka jedhu kana jechuudha. Sweden kanarratti dhiistanii jechuudha. San booda bakka kun disconnect jedhu kanarratti connect jedha. Isin ammoo tuyyuu connect ka jedhu san hogguutu ixan san booda barbaadeetti hogguu connect ta'eetiin jedhe asirratti protect ka jedhu kanarratti bifa magariisa isiniif fida jechuudha. Connect ta'uu isaa gubbaa kanarrattis amma akka argu jirtan kanatti furtuu isinitti agarsiisa. Yoo qulfiin gubbaa kanarratti isiniif kabayuu taate jechuudha. Haala kanaan kunoo isa kana hojjetee jira jechuudha. 100% isiniif hojjeta. Haala kanaan akka share waliif gootan isiniin jedha. Ijoollee warra Hargeysaa jiraattan qofaaf VPN kana akka fayyadamtan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana kunoo qaceellotti hojjechuutti jira jechuudha. Hangana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Irra isinii deebi'uudhaaf Play Store keessa galuudhaan Samrando VPN jettanii buufattan jechuudha. Isa kana jechuudha. Samrando VPN. Kanaaf linkii isaanis YouTube irrattis Facebook gubbattis isiniif kaaha buufadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.